dura makiinaa bitee ana aruusa seeruun qaba hin jeera kanuma moo anuma kana moo jechuun kan maali ibsadhu sababa yaa sababni sababa osoo hin ta'in raqama abbaa qofa raqama gandala jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya jira jirtu isiniin jecha salaamtaan teenya tanuun irraa haati. Lagaa fi gara qaxxaamurtee bakka jirtan hundatti isin haadha qabduu isiniin jenna. Arragaa maaliif dhuftan? Hukumaan akkana qophaa'ee kanaawu gaafii narraa hin qabdan. Akkanumatti wali beektan jeetii yaada osoon hin keessa isiniin ibsine osoon waan kana isiniin hin jenne akkanumattuu isinuun ni fahamtan isiniifuu galaa. Dhiifama nakaataa osoon daraartuu gama keessan hin dabarsin dubbii isinii guddisuu qiyyaa gammachuun tun izaabarra yookaan ammoo guddattee izaabarra gammadan waan dubbatanii fi waan dhiisan addaan hin beekanii tanaaf inni hedduu dubbadhee gama daraartuutiin isin dabarsa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota salaamtaan xiyyeeffannoon irraa kaatee lagaa fi gaarreen qaxxaamurtee bakka jirtan maratti isin haa geessu. Akkasii gaa har'a maaliif qophaa'u jira? Hordoftoota abdaan miqaatiin gammanne moo waan qofaa gammadee? Har'a bala. Gammachuu ibsimee har'a qophii maaliiti? Isaanuu ni beekan jettee waan hiiftee as barbaada. Sirriidha isaanuu ni beekanii. Saniifuu kabajamtoota daawwattoota keenya duraan dursee namni naan galatoonfadhu Dachaas Abdallaa saahiba kiyya qaalii fi gaarii nama isaan hedduu dinqisiifadha. Maaliif yoo jettan gargaarsaa fi yaadaa fi qaamaan waan hunda isaatiin na bira dhaabbatu isaatiif hedduu na gammachiisa hedduu das na ja'a gammachuun tiyya gammachuu ta'e isinii jechuudhaaf gama keessan yaada kiyyaas dabarfadhe gargaarsa isaan na gargaara viidiyoo carraatuufis viidiyoo Dachaas yoo laaltanii agartan jeetii yaada akkasuma itti aansuudhaan Toofiq Yuusuf lammaffaarratti namni naan galatoonfadhu isa $300 na bira dhaabbachuu isaatiin waan harkaa qabu na gargaaru isaatiin hedduun galatoonfadha. Itti aansee immoo har'a qophii maaliiti? Yoo jettan walumaa galattu yaadni yaada gammachuuti. Fuuldurri isaa hoo maali? Itti deemaa jirra gaa kana waliin irra geenyaati nu faana turaan isiniin jaa asirratti mee gama daraartuutiin isin deebisaa qophaa'uu qiyyaaf maaltu itti dhagahame haa himattuun isiniin jaa isin duratti gaa kunoo isinuun himtimi. Egaa qophaa'uu feetuu si gammade faanis. Ifee hoo gammanne anaa gammaduuf jeewu. Walumaan nu gammade fa'a. Akkasii waliyyoo gammadee tolchite. Saniifuu qophii kana ni qeebalta gaa ni hayyamta waan dhufe hunda akkuma duraanuu bu'aa bahii takka malee waliigaluun keenya waan dhufeef karaa salphaan waliin dhufne waan ta'eef osoo janaajennii dadhabbii meeqan argin waliin dhufne na fakkaata. Hayyaa naaf sirra namni waliin laftee ni jira. Janaajennii hin seenne osoo janaajennii hin seenne naafetti karaa salphaadhaan waliigalee na fakkaata. Maashaallah raajifa. Maashaallah ifirraa hin dhumarraa. Ifumarraa hin. Kanaafuu gaa mee Dachaasis gaa waan dinqisiifattu dubba hordoftoota fi itti aansuudhaan carraatuuf waa'ee kanarratti waan si gammachiise yoo kan jiraatu ta'e hordoftoota keenyaaf dhaamsa dabarsime na bira dhaabbachuu isaanii kanaaf waliin nu fiduu isaanii kanaaf waan si dhagahame. Baay'ee nama gammachiisa. Tokko tokkoon galata isaanii dabarsama. Laa isaan hunda kanumatti hin galateeffadha. Kanumatti isiinis garaa dhadhaatu jira. Irra laallu onneen akka dhagaagaa jetti. Anis gaa mataa shigireetti yaada haddadhee aruusa fayyatti qophaa'ee dhufe. Haddachuun iyyaa moo ni jibbite namni dhalaa namaa yoo jala sossoqan feeti. Ani jala soquu falu. Maashaallah siraa jaafawwee mataas jaalladha. Akkasidha. Akkana laa amma hordoftoonnis mataa kiyya kanatti argan. Mucaan kun nama nagaati. Hammeenya duraan qabusanis dhiisee jedhan malee tokko naawwaajuu hin jiru jechuudha. Akkasii lammaffaa irratti mee wanti qabatanii dhuftan maali yoo jettan maal itti aansuu qabna mee hiriyoottan keenya saayibban keenya warreen nu bira dhaabbatan warreen waliin nu fidan warreen akka naafeeti wal fuunu fedhan galatoonfanne kanatti aanoo maal godhuu qabna maaltu ta'uu deema. Mee tiimii waan osoo inni hordoftoota inni waan ta'uu deemu san dirqama irraa haasa'uu qabna. Guyyaan kun guyyaa irraa dhumaati. Ati laa isaanii fi nime ati yaada ta'e oofimi. Yaana fayyadamaa maali gaafa. Maaltu kanatti aanu qaba guyyaan irraa uffannaanis jijjiiramee jira. Akkana egaa daawwattoota keenya maal fakkaatti yaada kana Ramadaana kana dura aruusa kiyyaa fi daraartuudha arguuf deemtan. Alhamdulillah jenna. Zeen jira.
Jika, alhamdulillah jika. Alhamdulillah. Sanifume kopi ang kopa itu sih gammachiisamu. Adduna gammachiisa. Sirriitti dubbadhu haa gammaddu sun namni guyyaa gammadee sagalee qabata. Na gammachiisa jiraan jechuudha. Jechuun haasee har'a Maamad akkasuma duraan jedhu har'a tana qophaa'uu isaatiif hedduun gammadee. Garuu har'a maaltu si dhaga'e? Har'a maaltu na dhaga'e? Firaashaan bal'ateetiin har'aan tana akkana qophaa'e aduu akkatti kam irraa fakkaata. Firaasha turaan harkachuu turee jibutee maasi'a. Laa nabbal'ateeti akkana rakkatuun fadhu jira. Lakkeen of bal'ata malee nutti rakkatu. Bar duraanii mu jira malee taasii ejjee anuunumaan beekaa miti. Ta duraan sun nabbal'ate har'a haala kana qophaa'e. Wai atuu qophaa'e takaa waan qofa. Isinis qophaa'e takaa tataanii dhiisa irratti. Akkatti laa waa hunda namarra dhiisuu miti isarraa isiif gargaaruun takka nama jirti. Akkasiiti. Kabajamtoota daawwattoota kiyya wanti har'a dhufeef hojii fardiiti haajaa fardiiti waan barbaachisaa ta'e waan dirqama na ta'e har'a wanni dhufeef tanaa jechuudha. Asumaan yaada kiyya waan daraartuu gaafadhu natti as dhiyaadhaa kottaa na faana turaan isin jaati har'a wanni dhufeef daraadhumaati kottaa. Haa wal dhageenyu viidiyoo tanaan gadhumaa ilaalan isin jechaa dhimma daraartuu ta'u. Wanti nan barbaadu isaan kan bilbila takka. Raqama abbaa qofaa raqama gandaa jedhanii jechuudha. Akkanaa kan itti fudhatama. Amma maaltu hojjeta ba'e? Hin barbaachisu? Miti haa maalirra jiran barbaadiif deemnaan goone dhufe. Maal dalagu jira maal jenneeti maali wanni sooshaal miidiyaa kanarra marree gallakkisuu jiru kun maali? Akkasii dhugaadha. Ragaa meeqaa? Garuu ni beektaa? Allaattiin hojii malee hin baratu. Akkam? Akka tana dura maali wanni irratti guyyaa meeqaa fa'aa wal bukutu jiru? Ammallee walumaa. Anammoo waan biraa jennee waan hin jeen qabu waan biraa. Raqama isaanii kan ittiin dhufu. Siifii ni jira bara. Laa allaattiin tun hojii malee hin baratu hin jedhu. Anammoo fakkeenyaaf raqama siifiin kenna. Siifannu hin jinde maaliif jennaan raqama kan nuuf kennu. Sababa? Sababni maali? Xiqqisho dhaabbii. Hin qophoone. Ati immoo duraan qophaa'uu dhalaa fe'isa moreera. Anillee na feesisa, nallees teessistee ni feesisa. Akkam? Akkanumatti. Qophaa'uu naganaa achiisiirti jechuun yaadaan waliigalleetuma yaadni keenya maalirra ture? Maal haasaa as geenye hin gamma? Baatii takka guutuu maal haasoo hojjetu? Naggala haasawaa as geenye laakiin akkanuma ammoo. Akkana ati kamiin feeta dura makiinaa bituun qaba? Inshaallah makiinaa bitu. Akkasii miti bitaa dura makiinaa bitee aruusa seeruun qaba hin jeera akkanuma immoo haaluma kanaa immoo jechuun kan maali ibsadhu sababa? Sababa osoo hin ta'in xiqqishochi jenna. Akkam? Laa nama dhaggeeffadhu. Eegisaami. As kan ilaaluu waan dura isin kanas. Maaliif hin galle? Maal taphattu jira? Waan barbaadnuuf nu beeku. Raqama guyyaa nasiifin kennan siin jeene jettee ammaan kana raqama naan kan yoo gaheetu kana maaltu si dhabe? Fayyisaniifu? Dirqamaan jee? Guyyaan irra jiru siifin kennan jeene jettee arra guyyaa keessa maaltu si dhabe? Laa amma dhaggeeffadhu. Dirqamaa bara. Taphatti hin jiru? Anis taphatti hin jiru bara dhugumatti hin jira. Akkam? Laa isiin tuni haatimaadha waan taphatanii ni miti biyyeen taane kan akka ijoollee biyyeen taphattutti biyyeen taphatu. Taphata hoggaa hedduu kaminaaf hin galle. Taphachuu jirtaati. Akkam? Akkami? Ara dura maal siin jedhu? Raqama warra keenyaa si kennee warra keenya dubbistee achiin booda. Silkii hin massaamneera? Hin massaamne. Silkii eegama saamte raqama tokko hin agarre. Sababa rabshaan gootee bilbilli kiyya buloog natee irratti wanni sun dhuftee maayyee sammee dhiifame jennee. Amma hoo Osmaan afirraa waan qabne Osmaan asitti maal naan hin jee raqama warra keessanii fi jechuun maali? Saniifuu amma? Raqama kan naaf hin mijoone inshaallah. Akkam? Gammatti. Akkasii?
Ayya.